هو تكنا لا لا كيف تهاني كتير بجا تنا بس جديد أنت خبر وني خلوه كتير لا أبو أسيو إني ما كابي إنشاء الله Kemana lalu? Kemana lalu? يلا لا تينا نخطة خطة نجام كتير خطة 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 du'aayin cinaa dhaabbaddaa. Anis akkuma keessan irraan tana fagoo jiraadheetin isaan du'aayimaan isaan cinaa jira. Biran jiru du'aayimaan godhu jira. Inshaallah biznillah du'aayii godhaa fi daraartuu lelebbii hamil keessu irraan tana dhugaa badii baarii balleessite san kanaanillee badii san irraanfachiistullee maaliif beekna rabbumaa beekaa. Ani isaan akka gammadaniin barbaada. Ani tiyya ta'aara kiyya rakkoon qabdu garuu daraartuun arra jaalle baariif jettee sanaarraa kaatee aadan deeytee bahaara san gubbaa doonii gubbaa teessee barbaadu jirti. Inshaallah rabbi haa gammachiisu. Inni jaasiisumaa beeka. Inshaallah immoo innummaa mul'achuu qofaadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtan hordoftaa fi kabajamtoota keenya akkam nagee qabdanii jirtani baga jiraattan walumaan baga jiraanne bakkuma jirtan salaamtaan tiyya ta'oonni irraa madda isin biraa haa geessu jecha isin jalaa badee iida illee baga isiniin ga'e isiniin jenne asumaanuu warra baranaa kabara hedduu rabbiin nu haa godhu jecha warreen amantii muslimaa baga iida arafaatiin isiniin ga'e jecha inshaallah warra amatu jiraate iiduu rabbiin nu haa godhu warra baranaa kabara hedduu jechaati. Badeetiin jira iidaaf illee viidiyoo waraabachuu hin dhaqqabne dhiifaman isiniin gaafadhaa sumaanii arrumaan isiniin jaa hordoftoota kiyya qaqqaalii warra amantii biraallee ashama harka funee jecha nagee qabdanii jirtanii baganaa jiraattan walumaan baga jiraannee viidiyoo illee waraabuu hin dhaqqabne xiqqoo mashkuulan ta'e arraan tana fatiyaan maal qabattee dhufte jechuun keessan noolamu arraan tana viidiyoo arra daraartuu gaddistee irratti xiqqoo wayin yaada kannachi barbaade. Haa galatoomanii birraa nuraddiin daraartuu galatooma ulfaadhaa waan inni isin jiruun beeku nuraddiinii fi birraallee hedduu ijoollee aadan jirtanii daraartuullee naa simattanii akkasitti nuraddiin galatoome daraartuu simattee mana keetitti qeebaltee jechuun mana keetitti simatteeti waan isin deemtuufillee yaadarraa fuutee akkasitti isi cinaa dhaabbattee. Bahaara sanillee wajji deemtee siifi birraallee wajji laffaatanii hedduu wajji dararamtanii bahaara san aduu kana keessa oowwa san keessa sanaan ammaa tana hedduu ni oowwiti sanaa daran adaniitu oowwa ni beekna oowwa san keessa bishaan san keessa deemtanii laffaatanii miilaan deemu jirtanii ni arka hedduu galatoomaa isinittillee bilbilee keessan cufaadha wallee bakkeessan neetwoorkiin hin hojjetu na fakkaata hedduu obboleeyyan kiyya. Jazaa rabbi isiniif haa kafalu. Daraartuu dhugaa akkanan seene dhugaa ni dhayti ni beeka garuu akkanatti dhugumaan dhugaaf dhaabbattiin seene garuu haa galatoomtu inshaallah walaarkuu dadhabnee silaa yaada takkan siibsuu barbaade bilbilaatu cufaadha ta'e inshaallah ni mootanii isinin jaa garuu daraartuu yaada takkan siimuu barbaade maaliif bilbilli kee cufaadha ta'e iftura viidiyoo gadi hindhisinaa yeroo waan san raawwattanii xumurtanii inshaallah milkooytan booda silaa gaddisan natti tola maaliif gurbaa mujrimtichi yeroo viidiyoo arkee karaarra maysuu danda'a maaliif bahara san keessa jiranii fedhuu karaa biraa jijjiiruu danda'a namni kun hin amanamu gurbaa bineensi sun ammaa daraartutu dhufuu jira xiqqoo abdateeti abdiidhaan nagayaan taa'uun jira malee silaa qaata azabee waa meeqa godhee jechuudha. Garuu daraartuu galatoome dhugaa dubbachuuf galatoome namni dhugaa amma waan si galatoome dhugaa maal jaan namni har'a haqa dide boru shaadaa didaa jaan haqa keeti dhoysuu hin danda'u maaliif laffaatee asii aadanii dhayxee fatii ati ilmaan harkaa qabda ilmaan wajjin aadan dhaquu hin taatu biitituun oowwa amma sanaatu irra wayyaa malee amma nuti nuuf qabbanaadha oowwa garuu nuuf wayyaadha aadan san taa'uu hin danda'anii ilmaan wajjin
dararamtee achi dhaquun ammas fagoodha. Adan jechuun hedduu dheeraadha. Sa'a 17 maal deemanii adan dhaqan. Guyyaa fi halkan dhaqanii achi dhaqanii fagoodha. Taa'ee haadha ilmaaniiti anaa wayyaa sirra jettee akkasitti qooma dhawattee waa adanaa seenteellee hin diinne balleessiturre tolas ni qabdi daraartuun. Kalee balleessitullee har'a tola qabdi. Badiisi qofaa hin himu tolasis ni hima. Haa galatoomtu. Kalee na aarsitullee xiqqoo na mufachiistullee san aadiidhaa rakkoon qabu garuu tolasillee dho'isuu hin danda'u. Akkuma badiisii himuuf tolasillee ilmaan dubbadda. Haa galatoomtu. Qooma dhawatteeti. Ati deemtu ilmaan kee keessaa bakkee takkan soosootu anaatu deema jettee kaatee aadan san dhahixee aadan illee akka dhahixetti bakkee ani godhee fi mana nuraddiiniif buute nuraddiin bira jirti. Dadarwuud mana isaa jirti. Isa wajjillee wal qabattee kan har'allee doonii koranii bahara gubbaa jiranii baharri san sa'a meeqa dhaqanii bahara san gubbaa dooniin deemu jiranii rabbiillee nageetti haa godhu inshaallah hamtu isinirraa haa qabu waa takkan taatanii taa'atiin du'aa isin godhu jira. Baharis wal gartanii inshaallah biiznillah akkasii obboleeyyan kiyya qaqqaalii birraa nuraddiin isinillee rabbiin baga waliin sin galchee tokko taatanii diina keessan bartanii haasan jechuun diina keessanii adawwii keessanii isin lameenna walii dha'ee ture haasan. Duraan dhugaa dubbachuuf nuraddiin shakkuun ture garuu nama dhugaatii inni hedduu shakkuu ture. Namni dogongora namni dogongorree hin jiru birraa akkasitti dararuu turanii har'ammoo harka takka ta'anii isaa fi birraan walii galaniiti adawwii isaanii barbaaduuf haasan barbaaduuf deemuu jiranii inshaallah rabbiin walaafaan isinaa fidu ni gartanii ni qabdanii abdiin qaba inshaallah biiznillah. Arraan tan harka haasan akka isin harka seenuu abdiin qaba baharlee ni bahaa hedduun haamileedhaan taa'ee du'aa isinii godhu jira inshaallah rabbi walaafaan isinaa fidu. Gurbaa mujrima kanallee inshaallah qabdanii akka irraa kafaltanii abdiin isinirraa qaba. Ijoollee aadan abdiin isinirraa qaba. Hedduu nama dhugaatii nama haqqaati haqqaaf dhaabbatanii birraa duraan ni beeyna nama haqqaaf dhaabbachuu ture sanaa gaafa jirus ammallee aadan deemeeti akkasumatti nama haqqaaf dhaabbachuu jiru du'aayin isin faanaan jira du'aayin isin cinaa dhaabbachuu jiraanillee hundi keessanuu inshaallah fura keessan teenye isin caqasu jira yooma bahara agarree jettanii gadhiisan jennee akkasitti tatteenye isin eegu jira inshaallah rabbi walaafaan isin haa fidu. Hedduu galatooma har'a viidiyoo kana waan hin mariifaan biraatiin ta'in isinuma galatoonfachuuf maaliif bahara san doonii san gubbaa baharri san guddaadha namoonni beeka baharri adan guddaadha san gubbaa tatteessanii aduu san oowwa san waa hunda dandeessanii obboleessa keessan baasuuf akkasitti dararamuu jirtanii hedduu galatoomaa. Daraartuun illee inshaallah rabbiin si amal keessu ani dhugaadha akka aaranitti mukaan darbatanii har'a aarus akka fedhe ta'us garuu hamtuu baharii sin barbaadu inshaallah rabbiin nagayaan namicha mujrima san harka baasee nagayaan karaa inni deemu rabbi nagayaan haa geessuun jaa. Du'aa'imaan isin godha waan hin biraan hin godhuun qabu inshaallah waan du'aa'ii caalaas hin jiru maaliif du'aa'iin waan meeqa balaa meeqa namarraa dhorkiti anis taa'eetumaan du'aa'ii isinii godha obboleeyyan kiyya qaqqaalii. Daraartullee galatoomii inshaallah linnillee isin mufachiiseesin jiran hin beeka walaafaan illee dhufnee jirra atillee akkasuma nama mufachiistee jirta garuu arraan tana waa'ee sana haasawutu ta'e ani har'a tola ati olte kana toluma kana si galatoonfachuuf as bahee tolas oltee jirta badis balleessitee jirta garuu har'a tabadii natti mul'attu tola ati laffaatee asii sa'a meeqa guutuu makiinaarra teessee adan dhayixee bahariin baasa jaalalti jiraattus jiraattu jaalattees gootus jiraattu garuu anaaf hedduu tola guddaadha. Jaalatti anuma jiraattu garuu tola arraan tana qoma dawattee bakkee tiyyeessilaa bakkee san dhaqee bahar barbaadu ati anaatu dhaqaa ati haadha ilmaanitti jettee ati dhayxee bakkee tiyyellee cuftee bakkee teetillee guuttee akkasitti inshaallah baharillee gammachuun walaa gartanii nagayaan gurbaa mujrima harkaallee baastanii inshaallah warra gammachuudhaan bilbiltanii nullee gammachiistanii rabbi isin haa godhu rabbi isin haa milkeessu. Nuraddiin obboleessa kiyyaattillee hedduu galatoomii atillee duraan dhugaa shakkii guddoo sirraa qabaachuu ture suma haa dubbasu malee sumaan haa dhaamu malee sumallee shakkuun ture garuu arraan tana nama dhugaa ta'uu kee arkeetiin jira. Bakkee saahibni kee goda inni nama dhukkaamsu goda inni nama dho'isu san har'a qoma dho'attee isaan dura deemti bakkee san garsiisuu keetiif hedduu na boonsita.
oromummaa jechuun akkana dha. Oromummaa jechuun akkana maaliif namni saba isaa dhiiga isaa miidhu Hasan mujrima ni beeyna. Hasan mujrima garuu arraan tana gooda inni jiru san akka dura deemtee agarsiisu jirtu ni harka galatoomii ulfaadhu inshallah. Atillee bakkeessan Hasan qabdee nullee asii inshallah gammannee baharillee harkaa baastanii nagaa gammachuu waliin nu deebisu. Hedduu isinii gammadee jira. Bilbilaa hedduun isinii bilbilli keessan hidhaadha. Isin sadeenu birraalee daraartullee keetillee hidhaadha. Bakkeessan neetworkiin hin jiru na fakkaata. Garuu inshallah ani taayetiin gammachuumaan qalbiidhaan gammachuun eeguu jira. Inshallah booddeen gammachuudhaan silattu akka nu gammachiistan abdiin qaba. Hordoftotaa fi daawwattoota kiyya isinillee du'aayin cinaa dhaabbadha. Anis akkuma keessan arraan tana fagoo jiraadheetin isaan du'aayimaan isaan cinaa jira. Biran jiru du'aayimaan godhu jira. Inshallah biznillah du'aayii godhaa fi daraartulee rabbi hamil keessu arraan tana dhuga badii baarii balleessisan kanaanillee badii san irraanfachiistullee maaliif beekna rabbumaa beeka. Ani isaan akka gammadaniin barbaada. Ani tiyya ta'aara kiyya rakkoon qabdu garuu daraartuun arra jaalabaariif jettee sanaarraa kaatee aadan deeytee bahaara san gubbaa doonii gubbaa teessee barbaadu jirti. Inshallah rabbi haa gammachiisu. Inni jaasiisumaa beeka. Inshallah immoo innummaa mul'achuu qofaa waan biraa waan hin barbaaduun qabu. Inshallah mul'ateetuma nagaan bakkee dhaqu rabbi haa geessuun ja'a. Hordoftaaf daawwattoota kiyya viidiyoon tiyya taarraa kana fakkaatti. Isinillee du'aa hin dagatinaa cinaa dhaabbadhaa. Anillee du'aayimaan godhuufi jira. Maaliif inshallah hamtu isaas hin barbaadu. Akka mujrima kana harkaa bahee kara deemu nagaan rabbi haa geessu jeetiin du'aayii godhu jira. Akkasii hordoftoota kiyya qaqqaalii kunootii viidiyoon tiyya kaarraa kana fakkaatti. Gammachuun taa'ee eeggachuu jira inshallah. Gammachuunis walii dachaana jeetiin abdii qaba. Rabbiin gammachuu waliin nu haa deebisu. Hanga viidiyoo gammachuutiin waliin deebinu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.